Ergaa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti erge. Boqonnaa 1. Nagaa. Nuyi Phaawulosiif Ximootiyoos hojjetootni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandaraa Fiiliphisiyuus jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaaf gargaartota waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenya. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waldaa sanaaf kadhachuusaa. Ani Phaawulos yeroon isin yaadu hundumaatti Waaqayyo koo nan galateeffadha. Yeroodhuma an kadhata kootiin hunduma keessan yaadadhutti gammachuudhaan nan kadhadha. Kadhata koo keessattis guyyaa duraatii jalqabdanii hamma har'aatti hojii wangeelaa keessaa waan qabaattaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqabe hamma guyyaa Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufuutti fiixaan akka baasu nan amanadha. Waa'ee hunduma keessanii yeroon yaadummoo garaan koo waan isin bira jiruuf hidhamuu koo keessatti wangeelaaf falmuutti isa cimsee dhaabuuttis ayyaana anaaf kenname keessaa hundumti keessan akka qabdan yaaduun anaaf qajeelaadha. Jaalala isaa garaa Kiristoos Yesuus keessaa argamuun akkan isin yaadu Waaqayyo hin beeka. Jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti, dubbii gargar baasee hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadha. Isa ta'uuf isan taane gargar baaftanii akka qortan guyyaa dhufa Kiristoosittis makaa malee, gufuu malees akka taatan kadhachuu kooti. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaarraa argamuun guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtu. Rakkina keessaan wangeelli bal'achuusaa. Obboloota koo, wanti anarra ga'e kun wangeela babal'isuuf ba'eessa godhee hojjechuusaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa, namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera. Sababii an mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalaan Gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatan. Jarri tokko hinaaffaarraa anaan morkachuurraas kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri kaan immoo fedha gaariirraa kan ka'e Kiristoosiin hin lallabu. Warri jaalala gaariirraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo hin beeku. Warri akeeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jal'aadhaan Kiristoosiin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu hin yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u, dhugaadhaanis haa ta'u, akkuma fe'e ta'ee karaa fe'eeyyuu Kiristoos alallabamu duwwaa. An kanatti nan gammada, si'achis itti nan gammada. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuura Yesuus Kiristoosiinis gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akka hin yeellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas jiraachuu kootiinis ta'e du'uu kootiinis ta'e kanaan dura akkuman gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti, duunni immoo bu'aa kooti. Ittuma fufee lafarra jiraachuu kootiin caalaatti hojii ija qabu nan hojjedha yoo ta'e garuu waanan fo'adhu hin beeku. Yaadni koo waan lamarratti wal rukuta. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemuu, Kiristoos bira jiraachuus nan hawwa. Kunis anaaf hundumaarra caalaa in wayya ture. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kanarra turee jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. An isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattaniif, akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluuf akkan jiru amanadheera. Beekeras. Deebi'ee yemmuu an isin biratti argamu, isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababii hin qabaattu.
Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in dhaabattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufee akkasitti isin argu, yoon dhufuudhaa baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkoon illee warra isinitti ka'an sodaattanii hin raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii, isin immoo fayyuu keessan in agarsiisa. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in, isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan duraa anarraa argitan, ammas waa'ee kootiif dhaga'aa jirtan, isinis itti dhama'uu hin dandeessu. Boqonnaa 2. Kiristoos namaaf fakkeenya ta'ee gad of deebisuusaaf ol qabamuusaa. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun, jaalala isaatiin wal jajjabeessuun, karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun, gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokkoo ta'uudhaan, jaalala tokko qabaachuudhaan, yaada walitti dabaltanii tokko ta'uudhaan, yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan naaf baasaa. Gadi of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiruu, ulfina waaqummaa isa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadi dhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa uffatee fakkaattii namummaatiin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'uuttiyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa maqaa kamirra caaluyyuu kenneera. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafarra, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru. Biyya lafaa keessatti ibsuu isaanii. Kanaanis yaa michoota koo, yeroo hundumaa akkuma abboomamtan, yeroon isin bira jiru duwwaa utuu hin ta'in, caalaadhumatti yemmuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galu, sodaadhaaf rom'aan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyoo akka akeekasaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif, akka hojjettaniifis isin gidduutti hin hojjeta. Waan hundumaas gungummiif morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif, isinis dhaloota micciiramaadhaaf karaarraa kaate gidduutti biyya lafaarratti akka ibsaa in ibsitu. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufuutti akkasumaan waanan hin fiiginiif, akkasumaan waanan hin dadhabiniif, akkan ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa. Dhiigni koo amantii keessan isa aarsaa qalmaa ta'ee dhiyaatu irratti akka dhibaa'u yoo lolaafameyyuu annan gammada. Gammachuu koos isinii wajjin nan hirmaadha. Isinis immoo akkasuma gammaduun, gammachuu keessanis anaa wajjin hirmaachuun isinirra jira. Ximootiyoosiin Ephaafroodixoosiinis erguusaa. Yesuus Gooftaan jennaan, an waa'ee keessan dhaga'ee garaan koo akka gammaduuf dafee Ximootiyoosiin gara keessanitti erguuf nan abdadha. An nama akka kootti garaa qulqulluudhaan waa'ee keessaniif yaaduu isa malee hin qabu.
warri kaan hundinuu waan Yesuus Kiristoositti tolu utuu hin ta'in waan ofii isaanitti toluuf hin dhimmu. Ximootiyoos nama dhimma baase ta'uusaa garuu akka ilmi abbaasaaf hojjetuutti anaaf hojjetee anaa wajjinis hojii wangeelaa hojjechaa akka ture isinis hin beektu. Dubbiin koo attam akka ta'u akkuman bareen immoo isa gara keessanitti erguuf nan abdadha. Ofii kootiinis immoo utuun hin turin gara keessan akkan dhufu Goofticha nan amanadha. An Ephaafroodixoosiin obboleessa koo hojiitti wal'aansoo keessatti hidhata koo isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa gootan sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hunduma keessan yaada. Waan isin dhukkubsachuusaa dhageessaniifis garaansaa dhiphachaa ture. Innillee dhuguma dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in ani gaddarratti gadda akkan hin dabalanneef anaaf araara godhe. Ergasii immoo isin isa arguutti akka gammaddaniif gaddi koos akka salphatuuf caalaatti ariifadhee isa gara keessanitti ergeera. Egaa maqaa Gooftaatti gammachuu guutuudhaan isa simaa. Namoota akkasiifis ulfina kennaa. Inni sababii hojii Kiristoosiif du'atti dhiyaate. Isa isin anaaf akka hojjetuuf ergitan raawwachuufis jireenya isaa fitteerraan ga'e. Boqonnaa 3. Waa'ee qajeelina isa dhugaa dubbachuusaa. Kanarraa kan hafes yaa obboloota koo Gooftaatti gammadaa. Waan ta'an kanaan dura isiniif caafe caalaatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun ana hin dhibu. Warra maqaa anna qabaatiin akka sarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhanirraa of eeggadhaa. Nuyi garuu anna qabaa isa dhugaa arganneerra. Isa kan foonii amanachuu dhiifnee Kiristoos Yesuusiin of hin jajna. Hafuuraan Waaqayyoof hin hojjenna. Haa ta'u iyyuu malee an ofii kootii isa kan fooniyyuu amanachuudhaaf sababii qabaachuu nan danda'an ture. Namni biraa isa kan foonii kana amanachuudhaaf sababii qaba yoo ofsee ani immoo isa caalaayyuu sababii qaba. Dhaladhee gaafa 8ffaan anna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Biiniyaamin keessaan dhaladhe. Abbaan koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis an Ibricha makaa hin qabneedha. Karaa seera eegummoo an warra Fariisotaa keessaa tokko. Seera sanaaf hinaafuurraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture. Qajeelummaan seericha eeguudhaan in argamatu ta'ee ani isatti mudaa hin qabun ture. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Dhugumayyuu Gooftaa koo Kiristoos Yesuusiin beekuun hundumarra waan caaluuf an waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosiinis bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kanaanis an kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa hin dhufa. Amantiirras hin dhaabbata. Kanaafis isa duwwaa beekuu, humna du'aa ka'uusaas mi'eeffachuu, dhiphina isaarraa, du'a isaarraa hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedheen aggaama. Akeeka bira ga'uudhaaf kaachuu. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kansaa waan na godhateef anis isa kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota koo, an akka nama harkasaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra moo'anii argachuudhaaf nan kaadha.
gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Nuyi hammi karaa hafuuraa bilchaatoo taane kanatti yaadaan tokko ta'uun nurra jira. Waa'ee waan tokkoof yaada biraa yoo qabaattan garuu Waaqayyo isas immoo isinitti mul'isuuf jira. Amma immoo kottaa isa bira geenye duwwaatti qabamnee hin deddeebinaa. Obboloota koo, fakkeenya koo fudhachuutti waliif galaa. Akka fakkeenya nu isiniif kennineetti warra jiraatan ilaalaa. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma an si'a baay'ee isinitti hime, ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti hin lakkaa'atu. Yaada garaa isaanii waan lafarraatti ni hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis achii nuuf dhufa jennee in eegganna. Inni humna isaatiin bifa dhagna keenyaa isa gaddeebi'aa diddiiree akka dhagna isaa isa ulfina qabeessaa gochuu in danda'a. Humna kanaanis waanuma hundumaa of jala in galcha. Boqonnaa 4 gorsuusaa. Kanaafis yaa obboloota koo jaallatamoo an arguu yaadu. Gammachuu koof gonfoo ulfina koo michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettotni keenya Eewodiyaaf Sinxiiqeen maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kun Kileemenes, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame, dorgommee hojii wangeelaatti ana wajjin dhama'aa turani. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufaa. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaarra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan in eega. Ammas yaa obboloota koo, waanuma dhugaa ta'ee, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaadaa. Wanta anarraa bartan, anarraa fudhattan, anarraa dhageessan, utuun hojjedhuus waan argitan, isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjin in ta'a. Gargaarsa isaaniitiif galateeffachuusaa. Isin amma anaaf dhimmuu keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif Gooftaatti guddaa nan gammada. Duraan iyyuu dhuguma anaaf hin dhimmitu turtan, garuu kana mul'isuudhaaf fucha hin arganne. Kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. An akka kamittiyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. An jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beeka. Wanta barbaachisu gaararraatti qabaachuus beeka. An waan hundumaatti akka kamittis quufatti beelattis irraafaa qabaachuutti dhabuuttis nan beeka. Jabina Gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootan. An yeroo Maqedooniyaadhaa ka'e naannaa sanatti jalqaba wangeela lallabuudhaaf ba'e. Isin kophaa malee waldaan tokkollee waanan argadhutti waanan baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiiyuus hin beektu. Tasalonqeettiyyuu gargaarsa deddeebitanii anaaf ergitaniitu. Bu'aan isaa
inni isiniif lakkaa'amu haa baay'atuuf malee an gargaarsicha argachuudhaaf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera. Kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaadhaaf qalma Waaqayyo duratti fudhatamee isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephafraadooxis harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koos akka badhaadhummaasaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo Abbaa keenyaaf ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Gara dhumaatti nagaa dhaamuusaa warra Waaqayyoof qulqullaa'an adduma addaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obbolootni anaa wajjin jiran nagaa isiniif hin dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu addumaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.